السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتن كبجمتودا في جالتمتوني هردفتوني برسيسا ورماب. الحمد لله أنا نجاكوت نجيني كي خنجار الله هنك بجادا بكجير سمرس نجاو. دعوتوتن كي فيديو وراكن كيستي وني نسم برسيسو سورة دونغوران غالري كيسن كيسا أوف جلا بلستان يوكين سورة دونغوران نسم جلا بده حالا سلبمات ديفتشو دندسني نسم برسيس. كان قفا متأكسماس فيديو دونغوران غالري كيسن كيسا أوف جلا بلستان يوكين نسم جلا بده يوكين نمي دونغوران نسم جلا هكه haala salphumatti cinqi tokko malee salphumatti dhiyeeffachuu dandeessaniin isin barsiisa. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenya faarootaa tan baga nagaa dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dirqamadha. Yeroo sabiskiraayibii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilii itti godhaadha achi booda ool kajettu irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaa sin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti obsaan afaana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa suuraa dogongoraan galarii keessaa of jalaa balleessitan akkasuma viidiyoo dogongoraan galarii keessaa of jalaa balleessan yookiin isin jalaa bade jechuudha. Salphumatti cinqi tokko malee karaan itti deebisuu dandeessan jechuudha. Achi booda yeroo haala kanaan galarii keessan irra galtan jechuudha. As jalatti jechuudha sarara sadii ni jirti. Sarara sadii kanarratti kilik gootan. Achi booda haala kanaan filannoo hedduu isiniif baase jechuudha isinii galee. Amma wanni gochuu qabdan kana keessa riskilii biin jettu ni jirti irratti kilik ni gootan. Achi booda haala kanaan suuraalee dileetti isin jalaa tahan yookiin suuraalee dogongoraan dileetti of jalaa gootan hunda asitti isiniif baasa jechuudha isinii galee akkasuma viidiyoolee waliin isiniif baasa jechuudha. Suuraan tokko galarii keessa jechuudha isin dogongoraan dileetti of jalaa gootanii yookiin ammoo biyyattiiniituma dileetti gootanii suuraan suni dafee isin jalaa hin badu jechuudha. Yeroo sanitti suuraan hin badu. Yeroo sanitti suuraa yeroo galarii keessan keessa dogongoraanis ta'ee biyyattiiniis ta'ee yoo dileetti gootan jechuudha. Suuraan isin dileetti gootan suni yookiin viidiyoon isin dileetti gootan suni guutumaan guututti dhufee asitti walitti qabama. Isin gala asii walitti qabama malee hin badu jechuudha. Guyyaa inni badu guyyaa kamii ji'a tokkoon booda kan badu baakana. Isin galee bulii 30 booda kan baakana dileetti ta'u qofiin automaatikaalii jechuudha. Malee suuraan isin dileetti gootan yookiin dogongoraanis ta'ee biyyattiinis ta'ee yookiin viidiyoos haa ta'u suuraan isin dileetti gootan sun guutumaan guututti asitti argama jechuudha. Isinii galee asitti argama. Kanaafuu hin cinqamina jechuudha yeroo suuraan isin jalaa bade. Amma haalli suuraa dileetti gootan kana itti xiyyeeffachuu dandeessan salphaadha jechuudha. Asirratti hanga balleessitinillee isiniif hima jechuudha. Kunoo asirratti kiyyamma 266 jechuudha. Kan as keessa jiru waan ani garuu ofumaa kan dileetti godhe jechuudha. Garuu wanni ani dileetti godhe kuni garuu dileetti ta'ee jeetumaan itti dhiise jechuudha. Garuu inni dileetti ta'an asitti walitti qabamee jira jechuudha. Suuraan asitti ani dileetti ta'ee jee walitti qabame asitti meeqa? Suuraa 266 jechuudha. Akkuma asirratti fuula keessan duratti argaa jirtan kana jechuudha. Isin galee keessan kan kana caalu ta'uu mala jechuudha. Amma haalli salphatti dhiyeessuu dandeessan jechuudha. Suuraa kana yeroo tokkoof harkaan gadi raggattanii achi booda hunda dhiyeeffachuu yoo barbaadan ool kajoo kanatti kilik gootan. Isin galee yoo immoo tokko tokkoon qofa yaa'anii keessaa filattanii kan akka isin jalaa badu hin barbaanne yookiin kan dhiyeeffachuu barbaadan tokko dhiyeeffachuu yoo barbaadan jechuudha. Oolii kanarraa hiittaniituma harkaan yeroo tokko gadi qabdanii suuraa dhiyeeffachuu barbaadan tokko keessa irratti kilik gootan jechuudha. Fakkeenyaaf kan amma tokko deebisu fakkeenyaaf mee fakkeenyaaf amma kan haa deebisu kan irratti kilik godha. Achi booda as jalatti sinii dhufti. Dileetti gochuu yoo barbaadee fi deebisuu yoo barbaade ka jettu. Isin galee restoor ka jettu ni jirti. Restoor jechuun tuni deebisuudha. Galarii keessatti bakkuma duraan ture sanitti deebisuudha. Yoo restoorii kana kilik gootan bakkuma duraan ture sanitti deebi'a. Asirratti immoo dileetti ka yoo gootan gonkumaa yoo kalas bade jechuudha. Hin argamu jechuudha. Booddeef illee hin argamu. Hin haayatan. Diraashii isaa balleessuudha jechuudha. Isin galee amma isin dhiyeeffachuu waan barbaadaniifu restoor ka yoo kilik gootan. Achi booda haala kanaan suuraa suni bakkuma duraan bade sanitti galarii keessatti deebi'a jechuudha. Akkasumatti kee deemtanii filattanii kan dhiyeeffachuu barbaadan kan garaas nyaate
san dhiyeeffattanii jechuudha. Yoommoo walumaa galatti dhiyeeffachuu barbaadan akkuma asirratti isiniin jee olii gootaniiti asirratti restoorii kilik gootanii hundinuu bakka san deebi'aa guutumaan guututti galarii keessan keessatti isiniif deebi'a jechuudha. Viidiyoo ta'ee suuraa ta'ee walumaa isiniif deebi'a jechuudha. Isin galee anam garuu deebisuu waan hin barbaanneef ittan dhiisa jechuudha. Garuu ammallee wanni isiniif himu fakkeenyaaf yoo jawwaala keessan gurguruu barbaaddan fa'a namni fakkeenyaaf yeroo jawwaala tokko namatti gurguruu yookiin namaaf kennu jawwaala ofii san foormaat godheeti yookiin suuraalee garaagaraadhaa kan bilbila keessaa qabu dileetti godheeti nama saniif kenna yookiin nama saniif gurgura jechuudha. Asirratti wanni isiniif ibsuu barbaade yeroo jawwaala tokko namaaf kennitan yookiin jawwaala tokko gurgurtan jechuudha. Suuraa yeroo galarii keessan keessaa dileetti gootan suuraa sun dileetti tahee akkasii jechuudha. Asiis dirqama dileetti gochuu qabdan jechuudha. Bakka kana dagachuu hin qabdan yeroo hunda jechuudha. Isin galee isin dileetti goone etaniituma namaaf gurgurtan yookiin namaaf kennitanii suurichi immoo as jira namichi immoo isinirraa fudhatuun waan keessan hundumaa asirratti arguu danda'a jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Suuraan galarii keessan keessaa bade salphatti hin baduu dileetti hin ta'u jechuudha. Kanaafuu hin cinqamina yeroo hunda waan kana hin dagatinaadha jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isin eegala jeetan abdii qaba. Barnoonni keenya kanarraadha asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafatu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dogdinaadha. Barumsa birootti nagaa walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.